Guyyaan har'aa sadaasa 25 bara 2023 yooyaa nageenyi badhaadhaa babaaroo fayyaa kabajamoo daawwattoota sagalee show odeessa leencicha bosonaa gaara warraasan koromman odeessa isaanii qabannee isin dhiyaannee jira. Odeessa gurguddaa dhagabbata furdaasa. Akkasumas har'a akka gaariitti irra leemaa oole leencichi bosonaa odeessa keenya keessatti bal'inaan kan dhageessanu ta'a. Muuziqaa gabaabduu kana booda bal'ina odeessa keenyaatti walitti deebina. Kaasi kumara ke sirratti bare kaasi kumara ke ummatarra kaasi kumara ke sirratti bare kaasi kumara ke ummatarra kaasi kumara ke sirratti bare kaasi kumara ke Nandagata metira basabuyo nangata metira Dugaan saba keenya imul'ata ifajira kan akka kafaaloo miila lachuudhaaf jira. Kaasi kumara kee sirratti bare kaasi kumara kee uummatarra kaasi kumara kee sirratti bare kaasi kumara kee uummatarra Midhaba saba kanaa isa bara dhibba kaleessa nutti himtee nu gochifnee gurba. Har'a maaltu galee maaf afaan qabattu moo dhugaa sabaatiin kumaara taphattu. Silaa gootan beektu maal goota barbaadda basaasnee bitattee michoomuu barbaadda. Kun jaallattii akkam bilisummaa baate daldalaa siyaasaaf galii dhuunfaa taate. Sababa laafute osoo lafan kaayin araara jettee jaarsa lakkaayin isa dhaqxe jaaloo gaara tolbaate nama beeknu miti nama biraa taate. Nama beeknu miti ka biraa taate jedhe kabajamoo daawwattoota keenya kuma beekamu yuutuubiin keenya kan 42,000 ol qabu guyyaa kaleessaa nurraa gubatee jira. Egaa waanuma uummata keenyaaf hojjennuuf nurratti gubatee malee wanti biraa jiru yakka biraa wanti hojjenne jiru. Waanuma guyyaa guyyaan Oromiyaa keessatti mootummaan godhu hammeenya Oromoo irratti raawwatu akkasumas injifannoowwan koramman gaara raasanii waan isinii dhiyeessinuuf jala buune kanumaaf istiin nutti godhanii yuutuubii kan irraa cufanii tokko miti 10 cufan yuutuubiin cufan feesbuukii jira teelegiraamii jira. TikTokii dhufna kana booda kallattii hundaan odeessa qabatama injifannoo gurguddaa dhagabbataasaa kuma durii caala daran hojjenne isin biraan geenye. Warri YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe godha. Maaliif kun amma kallattiidhaan seenillee haasa'uu hin danda'u yoo subscribein keenya ol ka'e malee subscribe gochuu hin danda'u. Namaaf immoo yoo ergitan yoo xiqqaate daqiiqaa 3 osoo dhaggeeffatin yoo subscribe gootanii irraa baatan deeqaa 4-5 booda subscribe sun deebi'ee irraa ka'a. Dirqama subscribe sun akka irra turuuf daqiiqaa 1-3 gidduutti dhaggeeffachuu qabdu. Kana malee amma guyyaa kaleessaa kan namni subscribe godhe toora nama 400 oltu irraa ka'e. Kanaaf yoo xiqqaate daqiiqaa 1-3 tti dhaggeeffadhaa isinii jenna. Kana malee hordoftoonni keenya guutummaan isaanii akka gara kallattiitti deebi'aniif dhufanii nu hordofaniif miidiyaa hawaasummaa fayyadamtanu dubbiin dubbii xiiqiiti. Fuula miidiyaa hawaasummaa fayyadamtanu feesbuukii irratti, teelegiraamii irratti, meesenjeriidhaan keessoon nama beektan cufaaf ergaa bira ga'u. Maamiltoonni keenya nu hordofaa turan 40,000 ol gara YouTube chaanaalii kanatti hadeebi'an. Nuti immoo of qusannoo tokko malee guyyaa guyyaan odeessa isiniif dhiyeessinu kana caalaa hojjenna. Nurratti guban jenneen gaddinu. Kan wareegama guddaa kaffalaa jirantu jiru. Haadhaaf ilmootu wareegama kaffalaa jiru. Maatii guutuutu kennaa jiru. Lagaaf gaarreen Oromiyaa keessatti
gammoojjii keessatti barhaamee keessatti ilmaan Oromoo aarsaa gurguddaa kaffalaa jiru. Nuti immoo yuutuubii nurratti cufame jennee hin gaddinu. Kana caalaa bannee irratti hojjenna. Dubbiin xiqqaadhaati isin immoo nama beektan cufaaf ergaa seenanii dhaggeeffatanii dhugaa Oromoo haadha ga'anii wanta biyyattii keessatti ta'aa jiru hacaqasanii. Kanumaan gara odeessan guyyaa har'aa qabadhee isin dhiyaadheettan darbaa. Egaa har'as Oromiyaa keessatti haaluma wal fakkaateen waan baratamaatu ta'aa oolee guyyaa har'aa sadaasa 25 bara 2023 Ilubaaboor Bahaa godina Bunnoo Beddellee keessatti taateen raawwatee buufata 5ffaa mana barumsaa Odaa jedhamutti aleellaa diroonii raawwateen egaa nan lubbuun namoota baay'ee darbee jira. Hanga ammaa namni mana jige jalaa boolla keessa lafee namaa funaanee awwaalaa akka jiredha. Suuraalee miidiyaa irratti maxxansuudhaaf hin danda'amne asirratti maxxansuudhaaf nuun eeyyamamne karaa teelegiraamiitiin isinii maxxansee jira dhaqaa ilaalaa. Waan daa'immanni ta'anii jiran haleellaa dirooniitiin baay'ee kan nama gaddisiisu. Kan nama dhibu ergi haleellaan diroonii kun raawwatee booda immoo namoota bakka sana turan lubbuun hafanii waraanni bilchiginnaa itti yaa'uudhaanii maa lubbuun haftaniidha natti fakkaata. Nama 200 ol ganda sana keessaa qabanii mana hidhaatti guuranii jiru. Haleellaan diroonii raawwate namni isa madaa'e isa du'e gara awwaalchaa isa madaa'e immoo gara hospitaala Beddelleetti guuruudhaaf gaafa walii gaffiigan jarri immoo karaa irratti namoota isa madoo fuudhee deemaa ture illee madoo biraa hambisanii dubartoonni qofti geessaa dhiirri deemtanu jedhanii daandii irratti qabanii nama hidhanii hiraarsaa akka turan maddeen keenya irraa odeeffannee jira. Addatti haleellaan raawwate inni mana barumsaa Odaa jedhamurraa ganda kanniisaa yookaan kanniisoo jedhamurraa haleellaan raawwate baay'ee nama gaddisiisa. Egaa akka nuti dubbannu caala uummanni keenya keessa. Osoo akka durii ta'e suuraalee maxxansee isin agarsiisa maal godhaa kana booda suuraalee waraanaallee isin agarsiisu karuma teelegiraamiitiin isinii maxxansaa. Suuraalee hedduun bira jira gama sanaan dhaqaa daawwadhaa waan daa'immanni ta'an baay'ee garaa nama guba. Garaa nama hammeessa waan dirooniidhaan haleellaa irratti raawwateen waan isaan ta'an. Kan ija lama dhabee jira, kan miilli lama irraa cite jira, kan harki irraa cite jira, kan miilli tokko irraa cite jira, kan guutummaa qaamni boba'ee gubate jira, kan iji lamman keessaa bahee jira, kan gurri duude jira. Yakkoota ulfaataatu ilmaan Oromoo irratti Ilubaaboor Bahaa godina Bunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqa buufata 5ffaa yookaan mana barumsaa Odaa jedhamu irratti raawwate baay'ee kan nama gaddisiisudha. Addatti kan nama ajaa'ibu uummanni keenya sababa ongeetiin akkaataa lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 baha Oromiyaa karaa Dadarirraa akkasumas Ciroo irraa sababa hongeetiin araddaa gara lixa Oromiyaa Ilubaabooritti jijjiirratanii bakka sanatu isaantu bakka sanatti hedduminaan argama. Ani buqqaatota gaafa jedhanii hin fudhu haasaa akkana natti hin tolu. Oromoon Harargee bahee Ilubaaboor dhufu Ilubbaaborii ka'ee Arsii Baalee dhaqu bakka fedhe dhaqu Oromiyaa keessa qubataa miti. Araddaadha jijjiirrate. Lafa abbaasaarraa gara lafa abbaasaatti dhufe. Kanaafanii jecha qubataa jedhu hin fayyadamu. Gara fuulduraatti illee takkas fayyadamee hin beeku. Oromoon lafa isaarratti qubataa miti. Uummanni keenya araddaa isaanii baha Oromiyaarraa gara araddaa isaanii kabiraatti aanaa Cawwaa kana keessa buufata 27 oltu jira. Buufata 27 kana keessa guutummaatti uummata keenya baha Oromiyaarraa araddaa jijjiirratanidha. Jara kana irratti yakki sukkanneessaa raawwatee Ayisuuzii isaan ittiin oomisha garaagaraa deddeebisan illee ittiin hojjetanii warri egaa oomisha guddaa misooma guddaa itti bobba'anii hojii qonnaa guddaa hojjetaa jiru. Warra kana cufarraa oomishi isaanii illee ibiddaan barbadaa jira. Konkolaataa irraa fuudhan. Ijoollee baajaajii dhiqaa turan baajaajii oofan bakka kophee faaxaan itti darbatame egaa jechaan kun raawwatee baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kanaaf uummanni keenya sagalee illee dhabee jira. Sagalee ataadhuu fi waliif birman. Haaluma wal fakkaatuun wanti shaggar lixaa keessatti ta'aa jirus isuma kana gama biraatiin
Wallagga Bahaa Haroo Limmuutti ajjeechaan sukkanneessaan raawwatee jira. Bakkoota akka Sonkoraa, Dhaqqaa fi Buttujjii jedhamutti waraana mootummaatiin ajjeechaan sukkanneessaan raawwachuu maddeen irraa odeeffannee jirra. Egaa namoonni ajjeefaman kunneen ilaalcha siyaasaatiin jedhu warri mootummaa. Haa ta'u malee kan ajjeefaman hawaasa nagaa irraa odeeffannetti. Addumatti aanaa Haroo Limmuu kana keessa bakki itti namoonni hedduurra miidhaan dhaqqabee gariin hagi tokko lubbuun hafeera, harki caalu immoo lubbuun darbaniiru. Madoon illee hanga yoona gara hospitaalaatti geeffamuu hin dandeenye. Manatti fudhatanii galan. Daandii guutuu shaleetu jira. Shaleetas keessa hidhannoon socho'a jedhanii konkolaataan akka hin darbine, baajaajiin akka hin darbine, mootoraan akka hin sochoone guutummaatti waan dhowwanii fi namni mala aadaatiin mana keessatti dhibee kan dhiigni irra lola'ullee tajaajilaa jiru. Kana keessa jirra. Si miidhanii gara hospitaalaallee deemtee akka hin fayyine godhu. Kanumaan wal qabatee hawaasni qe'ee qabeenyaa isaa gadhiisee uummanni keenya lakkoofsaan hedduu ta'u 2,300 ol ta'u qe'ee qabeenyaa isaa gadhiisanii gandoota akka Sonkoraa, Dhaqqaa fi Buttujjii jedhamu keessaa bahanii jiru. Guutummaatti qe'ee isaanii gadhiisanii baqatan. Dabalataan ammoo shanee irratti opereeshinii jabaa geggeessuudhaaf kaanaa. Kanaaf namni tokko as keessa osoo hin danda'u jedhanii uggurri mootoraa lixa Oromiyaatti bakkoota hedduutti ta'aa jira. Addatti bakka sochiin waraana bilisummaa Oromoo guddaan jiru mootoraan namni tokko akka sochoone, konkolaataa xiqqaa illee akka sochoone, halkanis guyyaa baajaajiin immoo seentar magaalaan ala baatee hojjechuu akka hin dandeenye uggura kaa'anii jiraachuu maddeen keenya irraa gama sanarraa odeeffanneetu jirra. Kana caqasaa. Walitti deebinee kabajamoo daawwattoota Sagalee Show yuutuubiin chaanaaliin keenya kun inni duraa 40,000 ol irraa qabnu waan nu jalaa gubateef kanaan isin dubbisaa jirra. Odeessi keenya nama bal'aa biraa akka dhaqqabuu fi yuutuub chaanaalii kanaa sabiskiraayib godhaa. Liinkii isaa immoo fuudhaa waliif qooduu hin dagatinaa isin jenna. Yoo gaafa liinkiin argattan sabiskiraayib isinii ta'uu didillee Sagalee Show waan jettu akkuma duriitti Sagalee Show jettanii barreessitanii dhumarratti lakkoofsa tokko yoo itti daatan isinii dhufa. Sarchii yoo gootanii barbaaddan haala kanaanis argachuu dandeessu. Odeessa keenya itti aanuun ammoo egaa koromman gaara raasan jenna. Akka durii kanaan dura waraana bilisummaa Oromoo waboo jechaa turre kana booda kan hin fayyadamnu jecha kana. Jechi kun iddoo dheekkamsu waan fidee fi yuutuubiin illee akka irratti gubatuuf sababa waan ta'eef egaa koromman gaara raasan leencicha bosonaa jennee dabarsina kana booda. Haala kanaan wal hubanna. Shawaa lixaa Ginda Baratitti kan raawwatamaa jiru haaluma wal fakkaatuun miidhaa guddaan uummata keenya irra dhaqqabee jira. Shawaa lixaa Ginda Baratitti meeshaa gurguddaa kan akka Zuu-23, moortaaraa, diishqaa fi bireenii mana uummataa jala, mana amantaa jala, mana barumsaa jala dhaabuun addatti kan nama ajaa'ibu Ginda Baratitti meeshaa guddaa Zuu-23 konkolaataa gubbaa dhaabanii alaalarraa furguggeessu. Meeshaan sun gaafa dhaqee bu'u ooruu namaarra bu'aa, mana namaarra bu'aa, daa'imman irra bu'aa, qe'ee qabeenyaa namaa hedduu barbadeessaa jira. Leencota koromman gaara raasan illee tokko xiyyeeffannoon isaan darbatan jara biraan ga'u. Uummata nagaarra bu'aa jira. Uummata keenya miidhaa guddaan dhaqqabaa jira. Kanaaf iyya birmannaa dhabeedhaa waan ammeenyaa nurratti ta'aa jira. Sagalee keenya uummata biraan nu dhaqqabsaa jiru. Sirni badiif ka'e, sirni abdii kutate gocha akkanaa hojjeta. Koloneel Mangistuu Hayilamaaram gaafa aangoorraa qaari'uudhaaf ka'u nama jumlaan ajjeesu, awwaalcha dhowwu, mana hidhaatti guuru gochuma amma bilisiginnaan hojjetaa jirtu kan irra deddeebi'ee hojjetaa ture. Sirni tokko gaafa baduudhaaf ka'u gocha ammeenyaa akkasii hojjeta. Kana malee impaayerri dhuwwaaru
Impaayera addunyaa kanarraa jabaan impaayera Turkiidha. Otomaan Turkiidha impaayera jabaan. Innuu jiraachuu hin dandeenye innuu ni bada. Impaayera isee kan bilchiginnaa caccabduu kana miti. Kanaaf irree keenyaan qabsoodhaan nageenya keenyaa kabachiifna. Gara odeessa leencicha bosonaa Koromman gaara raasanittan isin dabarsaa har'a akka gaariitti akaawwaa'uudhaan. Injifannoo gurguddaatu jira. Jalqabamee keessummaa simanna keessummaa keenya kanaan baga nagaan dhuftee yoo yaadu jedhani. Kan isin argitan kun kibba bahaa Oromiyaatti sirna kana keessaa bahuun Koromman gaara raasan hidhannoo isaa guutuu waliin dhaqee itti makamee jira. Kan nama ajaa'ibu isa hidhannoo isaa qofa miti. Kan dhibiillee itti idaatee fudhatee itti galee jira. Gariin immoo harkaan funaanamtee jirti achuma kibba bahaa Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti hedduu isee harkaan funaanaa oole. Keessummaa keenya kanaan baga nagaan dhufte jedhamee bakka koomentii jalatti egaa kanaan duras yuutuubii kana isinumatu sabiskiraayib godhee guddifatee isinumatu koomentii itti kennaa ture kanumaa fi naafanii cufanii har'as koomentii godhaa laayik godhaa sabiskiraayib godhaa isinumatu guddifatee har'as isinumatu guddifata. Isinumatu hordofee kaleessas har'a isinumatu hordofa. Kanaafi sabiskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jedha. Lee odeessi keenya ammallee itti fufee jira. Magaalaa Ambootti. Birgeediin Obomboleetti akkasumas Birgeediin Cibraa Jaagamaa Badhaanee magaalaa Amboo irraa kiiloomeetira 5 qofa bakka fagaattee argamtutti guyyaa kaleessaa 324 bara 2023 akka gaariitti irraan jalaan sukkuumaa oole. Koromman gaara raasan irra deemanii. Leencichi bosonaa irra deeme hunkuteesse. Bakki inni itti hunkuteesse kun addatti magaalaa Amboo irraa kiiloomeetira 5 qofa fagaattee kan argamtu. Magaalaa Meexxii bakka jedhamutti lagaaf gaarreensaa bosonasaa magaalatti urgufaa oole. Injifannoo gurguddaa gagabbataa isaa irratti galmeesse. Hawaaru hadagaagu leencichi bosonaa. Abdii uummata keenyaati. Kanaaf jaallanna. Amboo jechuun Finfinnee irraa kiiloomeetira 125. Kun immoo Amboo irraa kiiloomeetirii 5 Meexxii bakka jedhamutti. Kanaaf kiiloomeetira 130 irratti magaalaa sana guutummaatti to'atee warra harkaan waardiyyaa bulte achi turte hundasee akka gaariitti sukkuumee injifannoo gurguddaa boonsaa irratti galmeessee jira. Leencichi bosonaa Koromman gaara raasan. Gama biraatiin ammoo meeshaalee AKM Kilaashinkoofi Isnaayiparii Diishqaa saanduqaan kan rasaasni tuulamee jiru kan silaa Amboodhumarraa oomachoon warshaan rasaasaa kiiloomeetira muraasa irratti argamti. Naannoo warshaa kanarraa guuranii magaalaa Meexxii jedhamu kana keessa dhiitee kufaadhaaf akkasumas warra waraana idilee bobba'uudhaan jiruu fi kan jarri walitti qophabaa turan akka gaariitti itti cabsee deemee saanduqaan guureera. Kan namatti tolu halkan waan ta'eef meeqa akka gombifame akka samiitti ergame beekamu hedduudha. Gariin ammoo madoo dandammii hin qabneen adabamanii jiru. Meeshaaleen rasaasaa kun saanduqaan tuulamee jiru gara isaaf aanjatutti leencichi irraa guurrachuun fe'atee adeemee jira. Egaa nama hin tolu injifannoo akkasii waan kana gabaaf nuuf nutti naafanii nuti immoo afaantu nu bare keessa keenya dubbata. Yoo afaan nu qaban gurra keenya rifeensa keenya ija keenya dubbata akkamitti dhossuu dandeenya. Koromman gaara raasan injifannoo gurguddaa galmeessanii jiru. Egaa maal jedhu kana caalaa? Kana malee dabalataan immoo humna gobame kana baraaruuf jedhanii dugda booda magaalaa Amboorraa bakka garaagaraa irraa wal guuranii dhufanis bakka sana seenuu hin dandeenye. Gootichi inni kaan magaalaa itti cabsee seenee leencichi bosonaa inni kaan ammoo moggaa magaalaatti eeggatee isaanillee akka gaariitti urgufee ofirra deebisee jira. Konkolaataa isheen dhufte waliin irraa daaraa botoroo godhee ofirra deebisee jira.
humna magaalaa Aamboo walakkaa irraa ka'anii gariidha immoo magaalaa Aambootii achirraa wal guuranii ofirra dhufan. Warra kana baraaruudhaaf humni dabalataa dhufee bakka addaa katamaa Abbaa Birriitu bakka jedhamutti gobee ofirra dacha'aa jira Leenci Bosonaa. Haala kanaan injifannoo guddaatu galmaa'e. Gara fuulduraattis itti fufa. Gama yeroo bakka addaa katamaa Abbaa Birriitu jedhamu kanatti gobuu meeshaalee adda addaa hedduu irraa guurrate. Kilaashinkoofi hidhannoo rasaasaa meeshaan gurguddaan osoo nafin warri birmannaa dhufanis kennaniifi ofirra deebi'an. Egaa akkana inni keessa jirus inni alaa birmannaa dhufes hundumtuu kennanii galan. Jarri kun akka waan leenjii waraanaaf siyaasaa gaafa fudhatanuu akkatti booji'aman yoo qabamanis akkatti qawwee kennan hunda dabalataan leenjifata fakkaata biltsiginnaan. Dhaqanii waan qaban hunda kennanii harka duwwaa ofirra deebi'anii jiru. Injifannoodha. Kana malee 18 harkaan qacam funaanee walitti qabee jira. Harka gooticha Leenca Bosonaatti argamu yeroo ammaa. Funaanee jira harkaan. Gama biraatiin ammoo humaa yaaddeenaa Leencichi nagaan galee jira. Marii araaraa mootummaaf Bobo jidduutti biyya Taanzaaniyaatti adeemaa ture ergaa dhumee booda Jaalmarroon nagaan bakka isaatti deebi'ee jira. Irra jedheen isinitti hima. Miidiyaalee hawaasummaa kanarra waan hedduutu naanna'a. Achitti hafee biyyaa baqatee Ameerikaa galee Keeniyaatti kooluu galtummaa gaafate. Namni Keeniyaatti kooluu galtummaa gaafata sumatee biyya faranjiittoo. Kanaaf olola deemaa jiruun hin birjaajeenaa. Leencichi nagaan dhaqqabee jira. Kaleessa obboleen Colataa waa jedhanii turan. Waa hiree isaanii irratti waan dubbatan qabu. Yoo biyya galee ni du'anii ajjeefamuu danda'a jedhan. Kanaaf baqataa ta'uu danda'a yoo baqataa ta'e wayya jedhan. Ani akka hubannoo kiyyaatti biyya Ameerikaa wajjin warri waliin galle akka Raashiyaa fa'aa kuneen Turkiin faallee yeroo lola Tigraay sana saatalaayitii garaagaraa hedduu biltsiginnaa kennaniiru. Biltsiginnaa saatalaayitii hedduu kana fayyadamaa turan. Tarii akkan irraa hubadhetti namni kun harka diinaa waan jiraniif waan hunda akkatti baasanii dubbatan nama dhiba. Namni harka diinaa keessa jiru waan garaasaa tokko dubbatee baafachuu hin danda'u. Akka isaan yaaddoo qaban irraa hubadhe taasicharraa beetii shoo irratti yoo gale ni ajjeefama ni du'an isaan jedhan kun akka yaada kiyyaatti saatalaayitota fayyadamaa turan kan akka walii galtee jara jalqaba mallatteessanii guyyoota 21 hanga 24tti balaliin xiyyaaraa naannoo sanarra akka hin jiraanne sochiin waraanaa opereeshiniin garaagaraa sakattaan akka hin godhamne gama lachuutiis gama Leenca Bosonaatis gama mootummaatis akka hin geggeeffamne waliigaltee jira. Garuu waliigaltee kun lafarratti tarii saatalaayitii kan namni ijaan hin argine samiirra deemuu jira. Gama saatalaayitii kanaatiin gaafa inni bu'u jalqabanii ordoffii godhanii haleeluu dhahuu kan jedhu jaarsi waan yaada keessa galchan natti fakkaata. Kanarraa ka'aniitu du'uu danda'a jedhan. Anillee waan kanarraa yaaddoon qaba. Garuu akka isaan jedhanitti nutis tilmaamuu hin dhiifne kana. Hundumatti tilmaamaa ture akkamitti galaa akkam ta'uu hireen isaanii maal ta'uu bakka isaanii mootummaan ni beeka. Asirratti wanti irra jedhe isinitti immoo inni Sudaan keessan turre, Keeniyaa keessan turre, Ugaandaan turre. Achuma dachee Oromiyaa buna Oromiyaa jalatti miseensota haaraa kumaan dhibbaan leenjisanii eebbisiisaa turan. Waltajjii marii garaagaraa gaggeessaa turan. Lixa Oromiyaa bosonni gaarreensa lagisa Leencicha Bosonaatiin guutee jira. Magaalaa qofa settar mootummaa bakki inni maadheeffate humnatti qabu.
Magaalaa irraa kiiloomeetira 10 deemuu hin danda'an caasa tokko hin qaban. Guutummaatti caasaan Aamboo gad dabarraan irkaa bittinnaa'ee jira. Ibin hanga Ginciitti Qarsaa Maallimaatiin karaa Waliisootiin jalqabee sulultaa ol dabarraan caasaan isaanii guutummaatti hin jiru baadiyyaa keessa. Irkaa bittinnaa'aadha. Leencichi bosonaa miseensota haadha kan leenjisaa ture. Biyya biraatti, biyya ollaatti, Eertiraatti, Sudaanitti miti kan leenjisee fidaa ture. Achuma keessatti barsiisaa ture. Kanaaf sochiin isaanii duruu takkaa mootummaa jedhaan dhokataa miti. Dhugaadha. Namni waan garaagaraatiin yaadda'uu danda'a. Akka hattuutti deemaan turre ajajaan keenya bilisa ta'e socho'aa ture. Yoo inni wareegame kumaanta makka. Jaalle Elemoo Qilxuuti kan kun rasaasa qaanqee bilisummaa Oromooti jedhee dhukaase jechumaan wareegame. Inni wareegameef hin hafne. Jaallan hooggantoonni Shinniigaatti dhuman isaan dhumaniif qabsoo hin dhaabbanne. Qabsichuu adda bilisummaa Oromoo kan uummata Oromooti. Uummanni dhaabicha kan isaa godhateera. Kanaaf yoo inni wareegameef qabsoon illee ni bada jettee biltsiginnaa yoo yaadde isiinuu bakka hin jirtu jaajjiitu duutuudha. Seenaan beektu. Kanaafi huba tokko irraa kaasuu hin dandeessu. Akkatti socho'u, akkatti deemu waan godhan ni beeku leenconni bosonaa. Inni giddugaleessaas, inni lixaas, inni kibbaas cufti isaanii waan godhanu beeku. Kanaaf hedduu yaadda'ina. Kana wallaalanis immoo miti jarrii gaafa mariidhaaf hanga Taanzaaniyaatti deeman. Yoon wareegame illee injifannoo uummanni kiyyaa gara marii dippiloomaasiitiin argatu kana caalaa. Kanaaf yoon deeme irra wayyaa sagalee kan itti argannu dhageettii kan itti argannu kan jedhuun deeman. Namni of kenne immoo gawaan gaabbuun qabu. Kaasi qumaara kee jedhaani. Farsuun ibsaatu waraara. Faashinni siyaasa barana Oromaara. Aboo kaas kumaara. Kaasi kumaara kee irratti bare. Kaasi kumaara kee uummatarra. Cabbii tilee jechuu tilee dhimmoo cabbii namarraa bokkisaa dhiisaa dhugaa rabbii. Gabaabumatti kan isiniin jedhu leencichi bosonaa nagaan qaqqabee jira. Oromiyaa seenee jira. Hin shakkina. Gara fuulduraatti waan ta'ummoo waliin laalla. Haa ta'u malee biltsiginnaa aabilee lama beektu. Jarri biltsiginnaadha. Gammadaan immoo waan uummataaf yaadan, waan qabsoo Oromootiif yaadan fakkaatu. Viidiyoon isin agarsiisuudhaaf jirutu jira. Aabilee qara lama ergamaan kan bobba'an. Meeqa dhaggeeffadhaa waan qaallettiin kun jettu. Keessan araaramtan jaallattanii osoo hin ta'in dirqama keessan. Dirqama keessan araaramtan isin waan maal taataniif hin araaramne. Isin ilmaan abbaa gadaa lamaan hin araaramu waliigaltee dadhabanii sanyirraa abaarsa qabnaa nuti sababa keessaniin bara. Ilmaan abbaa gadaati wajjin araaramuu akkamitti eenyu ilmaan abbaa gadaa? Ilmaan abbaa gadaa haadha Oromoo nyaata jaajjitti. Ilma abbaa gadaa haadha Oromoo boochisaa. Lafa Oromoo muree alagaaf kenna. Biltsiginnaan kun afaan mi'eeffattee dhufte. Isin maaliif hin araaramtanii ilmaan abbaa gadaa taatanii? Eenyutu jara biltsiginnaa ilmaan abbaa gadaa godhe? Waraan kan dhumnuuf sanyirraa abaarsa qabnaa nuti. Timaatima waliin darbattan seetanii. Ilmi namaa akka baala mukaatti kan harca'u timaatima. Timaatima miti. Rasaasa. Garuu nagaa barbaacha rasaasi dhuka'uuf nagaa booressuuf kan dhuka'u immoo adda. Leenconni bosonaa nagaa barbaacha dhukaasaa jiru malee nagaa booressuuf miti. Karaa nagaan gaaffiin gaafa deebi'u didu uummanni keenya nagaan bahee galuu gaafa dadhabu afaan qawweetti dacha'an. Nagaa barbaada. Miti bar ilma namaati yookiin immoo zayituun muuzii seetanii kan isin dhiiga qeerrootiin taphattaniif. Asitti ilaala dhiiga qeerrootiin kan taphattaniif. Leencichi bosonaa dhiiga qeerrootiin taphataa jira.
kan gaareef lageen Oromiyaa keessaa falmaa jiru eenyu? Qeerroodhuma seen jettu kana miti. Lamman keessan dhiiga qeerrootiin dhiiga Oromootiin taphattu jette. Lakki. Mootummaan tariitiin taphachuu danda'a. Gootuwwan koromman gaara raasan leenconni bosonaa garuu dhiiga ilmaan Oromootiin hin taphatan. Oromoon kiyyan boo'u lafa sararaan dhiibamu ana dura wareegamaaf jedhanii wareegama kaffalaa jiru. Dhiiga namaatiin taphanne jarre. Maal jechuu? Fixachuu dadhabnee maal jechuu? Maalirra walii galuu dadhabdan? Abbaan gadaas isiniin araarsu. Mootummaan addunyaa isiniin araarsu. Eenyu isin araarsaree? Ahaa, deebuu qabdan isin. Akka uummata Tigraay isanii dhumuu qabna dirqama. Akka Suuriyaa ta'uu qabna dirqama. Hin saalfattanii. Ufii keessa. Saalfattanii jetti. Ergama fudhatanii bobba'aniitu addunyaan isin araarsu. Abbaan gadaa isin araarsu. Eenyu abbaan gadaa araara yoo korma barbaachise naqalaa anatu qalama. Yoo du'i barbaachise natu dura du'a jedhanii wareegaaf of kennanii hin taane. 800 abbaan gadaa galchan maalirra jiru har'a eessa jiru? Addunyaa duratti immoo akeekaaf kaayyoo gootowwan itti wareegamaa asgaan hin sharaafne jedhaniitu aangoos maallaqas didan. Malee osoo aangoo fudhatanii akkuma keessan kana aabilee qara lamaatee nyaatanii sila wanti araara dhuguun ture. Isinitti saalfattanii. Tokko immoo jira Affaariin dhufee wanni isin nurra taphattaniif hin jirtanii. Maal isin kaayyoon keessan? Yoo dantaa uummata Oromoo taate dantaan uummata Oromoo tokkummaa keessan. Dantaa teennaaf yoo qabsooftan kiinoo tokko ta'a nutti koottaa. Nutti kolfisiisan. Kaafaa waabaa OPPF TPLF maaliidha kun? Maaliidha tokko ta'uu hin dandeettanii isin? Maal dhaabni Oromoon kaafaan Oromoof qabsa. Abaan Oromoof qabsa. PP'n Oromoof qabsa. Kaafaan dhuguma Oromoof qabsa. Abaan Oromoof qabsa. PP'n eessatti Oromoodhaaf qabsa. Oromoon dhaaba bilchiginnaa jedhee moggaafate qaba. Biroo akkasi. Nama walabaa fakkaatanii garoota kanarraa maallaqa kumaantamaan isa biyya faranjii jirus Afrikaa keessa jirus bakka hundaa maallaqatti dhangalaasanii biloogaroota bitanii jiru. Amma namni har'a gootittii keenya jedhee jala hiraa oole. Isheen garuu summii darbatti. Ergamtuu mootummaati. Warra kanarraa dammaqiinsaan irraa of eega. Shirrii uummata keenya irratti raawwatamu kana. Uummata biratti hadheessuudhaaf jaalmarroofaa hadheessuudhaaf waan godhamudha. Hin fudhannu kana. Maaliidha isin abaarsa qabdu sanyirraa maal taatan? Meetu nuti dhaabni Oromoo tokkichi kan nuyi filannoo jenne dhaabni Oromoo tokkichi kan isin walii galtan nuyi filannu kami? Meera filannoo nus kamtu jira. Filannoo isa kamtu jira. Filannoo keenya Jawaar fayyadamanii hooggantoonni namaa uummatniidhaatti guuramanii. Filannoo isa kamtu jira. Filannoo irratti wal lolamee. Karaa nagaatiin filannoodhaan sagaleen uummataa kabajamuu gaafa didu dhawween ka'e. Nagaa barbaacha. Filannoo haqaaf dimokiraasii geggeessuuf jedhameetu malee namni suusii du'aa qabu hin jiru. Eenyu kan qoma isaa rasaasaaf kennu? Eenyu kan bokkaa keessa bulu? Suusii bokkaa keessa bulu, suusii aduu keessa bulu namni qabu jira addunyaa kanarra. Fuudhee ilmoo dhalchuu, heerumtee ilmoo dhaluu. Kana caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Garuu kan kanaa olii na gammachiisu bilisummaa uummata kiyyaati jedhaniitu falma gaggeessaa jiru. Gabaabumatti kan isiniin jedhu warra akkanatti mootummaan dhaabilee qara lamaa uummata Oromoo bobbaasa irraa eegaa qusan. Kanumaan odeessa kiyya guyyaa har'aa asirratti goolabaa kabajamoo daawwattoota Sagalee Show egaa miidiyaa keessan Sagalee Show nu gargaara. Waan guddaatu nutti adeemaa jira. Egaa akkuma beektan YouTube kana kan guddaa 40 ol qabu duratti cufanii haaraa banannee egaa waan hedduutu nu barbaachisa qabsoo hadhaawaa gaggeessaa jirra. Sababa waan gaarii hojjetaa jirruuf diinni nurratti xiyyeeffata. Kanaaf karaa lakkoofsa bilbila keenyaa plus yookaan duwwaa 20 12 88 duwwaa 9 10 86 keessaan nu qunnamuu dandeessu. Bilbila kana qabadhaatii keessaan nu dubbisa. Nuti immoo osuma bilchiginnaanis keessaanis alaanis nutti duudanuu hojii uummata keenya hojjenna.
daran xiiqofne humna namaa dabalannee nama 5, 6, 7 taanee hojii gurguddaa hojii boonsaa hojjenna. Gama dinagdeetiin nu deeggara. Kottaa gama waatsaappii, vaayibarii fi telegiraamii nu dubbisaa. Warri Ameerikaa irraa nu qunnamtanuu achuma keessaa zeelaappii fi kaash aappii namoota qaban, namoota nu gargaaran. Gama kanaan yoo namni isin gargaare nuti immoo irraa isinii fuunee isinii geenyaa waan isin barbaaddan isinii goona jedhanii namoota nu gargaarantu jiru. Kallattiin bilbila isaanii keenye waan isin agarsiifnu karaa zeelaappii fi kaash aappiitiin gama sanarraa nu gargaaruu dandeessu. Warri guutuu idil addunyaa jirtanis Awurooppaan, Ameerikaan, Awustiraaliyaa, Kaanaadaan bakka jirtan cufarraa, Afriikaarraa bilbila kana qabadhaatee keessaan nu qunnama dubbiin jabduudha. Kana malee hooggantoota keenya qaalii mana hidhaa jiran kanaaf sagalee ta'a. Nuuf jedhaan hidhaman, darraman, gidira argaa jiru. Kanaaf bira dhaabbannuun isiniin jedha. Egaan kabajamoo daawwattoota Sagalee Show YouTube kana warri haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Gaafa subscribe gootan immoo yoo xiqqaate daqiiqaa 2 hanga 3tti dhaggeeffadha. Kana malee yoo isin subscribe gootanirraa baatanii deebi'ee daqiiqaa 15-20 booda subscribein sun irraa ka'a. Seera YouTube haaraa yoo xiqqaate daqiiqaa 15 dhaggeeffadha. Namoota dhageenye dhageessa kaleessa isinumatu subscribe godhee guddifate har'as immoo isinumatu subscribe godhee guddifata. Uummata bal'aa bira akka dhaqqabuu fi share, like gochuun waliif qoodaan isinin jedha. Odeessan guyyaa har'aa qabadhee see dhiyaadha. Asirratti goolabeen jira. Guyyaa borii injifannoo gurguddaa gagabbataa isaa akkuma barame qabannee isin dhiyaadha. Kan isinitti immoo aleellaa diroonii Bulloo Beddeleti raawwate viidiyoo hedduu nama sururu dhaqaate karaa telegiraamiitiin ilaalaa. Kana malee har'aa leencichis walitti qabaa oole. Hiriirsee of bira afee bira taa'aa jira. Dhaqaa karaa telegiraamiitiin daawwadha. Injifannoowwan guyyaa har'aa dabalataa isiniin jenna. Warri fuula telegiraamii keenyaan arganne bakka koomentii jalaa isiniif keenya. Dhaqaatiin koomentii sana jala seenuun telegiraamii Sagalee Show achiin argachuu dandeessu. Warri fuula YouTube kanaa namaaf hin barbaadan immoo Sagalee Show jettanii dhumarratti lakkoofsa tokko yoo itti dabaltanii sarchi gootanis isiniif ba'a. An Beenyaa Gammadaati. Guyyaa borii oduu biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.